dura ka paarkii kee jiru hin milkoofnefi kaardhaa kun ammoo utinuu mananna raawwatanii kun milkaa'eefi jira jechuudha. Garuu uummata waan kana narratti hojjete kan yoo amma maqaa isaanii eebalu jedhee as baase waan baddu dhalataa jedhee yaada. Saniifuu maqaa isaanii saaxilus hin barbaadu. Akka Oromoon waliin buutullee hin barbaadu. Akka namni sun saaxilamee fuula dura kiyyaaf guyyaa lama keessatti akka duniyaa tanarra hin jiraanne hin beeku. Namsa maqaa isaa ho'a. Biyya tana keessa jiraachuu dhiisa. Saniifuu maqaa isaa waamu. Biyya kana keessa jiraachuu dhiisa siin jedhe. Biyya tokko keessa jirannatti warra biyya san jirutu waan kana sirra godhe jechuudha. Namni sun biyyuma san keessa jira. Nama biraatiin hariiroo walitti qabaatu malee kan jiru anuma wajjin. Nama biraa jechuun akkam? Bicoosii isaa qoran keessa. As biratti rakkoon isaanii maali sirraati? Fakkeenyaaf namni tokko sababa jira bar sababa kanaan naxamaduu danda'an jettee yaaddu sababa fakkeenyaaf maaliif kan akkatti lubbuu kan kee guyyaa yoo dubbatte maqaa isaanii lubbuun kee guyyaa lama keessa kan badu maali rakkoon isaanii maal sirraa barbaadan? Waan isaan narraa barbaadan hin beeku. Uummata akka waan kan narraa barbaadanii yakki kan kee kana waan kana nu goote waan kana nu jette wanni takka ka isaan ragaa qaban kan yakka qabu hin jirtu. Nama Oromooti. Waa'ee abbaa abdii fakkeenya namni tokko yoo nama qabe waan ittiin nama sodaachisfaa jira waan akkanaa gootis hin dheessinu waan akkanaa hin godhine yookiin kana dura waan akkanaa maa gootis hin jedhan. Wanti jarri irraa of eeggannoo sii kennan hin jiraa? Jarri bar osoo qaamanne dhufanii afaan Oromoo na dubbatanii takkaafuu afaan ambee hunda dubbatanii waan akkanaa si goona waan akkanaa taate gocha akkanaa raawwatte akkana si goona yoo naan jedhan surra koon qabu. Garuu nama biraa nama uummata gurraacha maallaqaan bitanii natti erga. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaari ka fuudhee Oromoo koo abbaan abdii edaa halkan gaakkumaa gara mana isaa irraa fuudhanii gaara keessa geessanii illaa halkan keessa sa'aatii 9 gaara keessan deddeemanii maallaqa waan qabu guutuu irraa fudhatanii jiranii akkan isarraa hubadhetti maallaqa kiyyan irraa fudhatanii jee dukkaana isaanii nageessanii waan akka wanti keessaa qabu hunda akka wanti isaanii irra jijjiiree fi gabbaasanii na darbanii feetu boolla seenii feetu karaa feete deemjanii karaarra na darbanii na biraa deemanii akka malee rifadhee gaddee jira natti dhageemaa jira je'ee maramee taa'u jira manuma keessa jira ammaa fi akkasitti akka beektanayya. Wallaa babbareetti dhufe. Tachiiftu sun amma jaarsa qabdu taakana ciisu jirtu sun jaarsa qabdu. Tachiiftu tachiisu jirtu. Tanaaf sabaalee roobees baas kan baala kuunoo sun jaarsa qabdu sullee. Amaan beekame. Anuu kakee jokee sana laalaa jiru. Miis. Atileen jaarsa nan kenne. Waargattee. Jaarsi hin jiru. Isan tokkollee hin qabdanii am. Kalas ni nama sadien jaarsi tokkotti heerumnaas hin taane gabbee. Jaarsa ni qaba. Maaduu malkaniif babbareechitee telefoona keette yoo qabaatte hammattee taa'uu ni malee. Telefoona keessa maal godhu? If babbareechitee beekamtii ija kukkuullattee armatee. Jaarsa akkas jaarsa dhibii feetu si darbu fuula kan keetirra hidhii gadu itti goote. Nami jaarsa qabu telefoona keessaa. Hin qabu naasoo isitti heerumu. Sadaqaa nyaataa? No. Yoo sadaqaa nyaanne wal fuudhu. Yoo sadaqaa nyaanne wal fuudhu. Harki eessa jira harki maal achi godha baabdi? Isi garotin kaasna ma amran ta gasi su biya. Allah.
تنفور أما ركض تنفور أما سكيس جرت تولي والله عروسة فيتي والله مرة عروسة فيتي أكسيد فيتي ترى والله رمونا ده شمران فودو والله كثير مرة تاني تقولني تام بجرار يعني شمران ببريد ولا كانت تكون ولا تليفونك كيس أساس سجل هالكت إنا لله من الشيطان من إجازة جبتني إيه من إجازة من إجازة جبتني ما كمان أدوب كيسة من إجازة ركانين كمانية كنا كماني مركانانية كنا والدون كذا أسجد نعم مارك أسجد والله تنتي هذا الدون كذا Hindu akkana yoo ta'e as jedhe mee takkabichatti qabaas jedhe hin sodaati Allah hin sodaattitu dubrummaa si kee jira as jedhe wallaahi sodaatti namni tokkollee nu argu